Tole ashamaa harka fuune kabajamtoota jaallatamtoota YouTube channel kiyya bakka jirtan maraatti nagaa isiniidhaaf haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa irraa faguutuudhaan qaba inni nagaa keenya ta'e maqaan isaa ajajamu maqaan isaa eebbifamu arra waan tokko isinii qabadhee dhufechuudha garuu dursa maatii channel kana warra hin taane akkasuma maatii ta'uudha subscribe gochuudhaan maatii ta'a isiniin jechuun barbaadaadha waan isin fayyaduun isinii fidee dhufechuudha. Wow, dhugaa baay'ee tokko ani faayidaa isaa argatanii yeroo hunda fayyadama jechuudha. Kottaa walumaa na hojjannu isiniin jedha. Maalidha innis mataa keenyaaf akkamittiin akka isa caccabe deeffachuu dandeenyu yookiin immoo isa caccabe bichaa otoo hin ta'in akka nu dheeressuuf hin dheeressallee isa caccabe illee hin kaasallee akkasuma inni lallaafisallee jechuudha. Unqulaalii sadii kun akkuma argitan unqulaalii itti godhachuudha. Otoo viidiyoo hin dhaabin si'a tokkicha isin hojjedhachuudha akkasiin galutti waan ani itti goggodhu yeroo hunda fayyadamachuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko mataan koo duratti gabaabaa ture mataan koo filamu filaallee keessa seenu ture kun muuzii isa kana argitanii muuzii banaanaa kuno lama itti godha banana lama gaafa muuzii mana keessa xiqqoo sinduraa bilchaatee ingatiina sinin jechuu barbaada mango no avocado jechuudha avocado itti godhachuudha avocado illee jira kuno avocado bilchaate mataa keenya baay'ee barbaachisaadha avocado jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha avocado mataa keenyaa fi ani yeroo hunda fayyadama jechuudha faayidaa isaa immoo baay'ee tokko argeera mataa koollee naa dheeresseera mataa koollee naa laaffiseera shaampoo waan itti nannamu illee isinitti himachuudha isin fayyadama yeroo tokko mana keessa jirtan isinitti toluu dhiisuu danda'a daaktanii itti fayyadamuun jechuudha yoo ta'u baatan maankaadhumaan cafacaftanii itti fayyadamtu jechuudha kun akkuma argaa jirtan. Videoon koo xiqqoo mul'achaa jiru natti fakkaata. Nifama hayya akkas kunoo itti godhee jira jechuudha gimmaasha. Baay'ee mataa keenya muuzii fi inni baay'ee barbaachisa jechuudha. Muuzii qophaa isaatu dandibadha jechuudhaan akka dhadhaatti jechuudha. Dhadhaallee asitti argachuu baanne warri dhadhaa bartan jiraachuu dandeessu. Kunoo wanta itti godhe isaan kana sadan itti godhee jira jechuudha. Dammi yeroo tokko mataa keenya harrii baasisaa jettanii sodaattu. In sodaatinaan waggaa meeqa mulu fayyadamaa kan ture jechuudha. Waggaa 5 fayyadameera dammi uumaa tokko iyyuu nama hin godhu. Ani duratti maankaan itti godha har'a garuu akkasumatti itti godha maankaa sadii itti godhachuudha dammadha jechuudha kuni garuu dammi biyya kanaas gabadaa miti sukkaararraa hojjetama innaan sodaatina damma dibadha uumaa tokko isiniin godhu zeetii nyaataa zeetii aafiyaasa jedhamu inni mataadha qoricha bayeessa jechuudha fayyadama duwwaa saayyoo akka qibaatitti dibadhaa isiniin jedha mataan caccabu zeyzetuuni ol isa jedhu zeyzetuunidha kuni akkuma argitan kunoo isaan kana akkasitti godha sabooda nan daafachuudha ani waan biraan fayyadamu kana caalachuudha zabaadee xiqqooshee laban urgoo jedhu sana xiqqootti godhachuudha. Nujala lafa jechuudha baay'ee isaa itti gootanii isinii yeroo itti gootan ilaallachaatti godha. Kun qal'isa jechuudha. Xiqqoo nuti itti godhachuudha. Kunoo maankaa tokkotti godhadhachuudha. Urgoosa kana jechuudha. Kana fakkaata.
kana caalaa maattu godhu kunoo akkasitti godhachuu nan daafa waan biraa barbaachisu ani waan biraatti naqachuudha ilaala kunoo beekuma viidiyoo dhaabuu dhiisechuudha Bulau apa dia? Kurang itu bulau apa? Akkasitti argitanii akka daakame qasina agarsiisa sirriitti bullaa'eera. Waaw, dhugaa baay'ee bullaa'ee jira jechuudha. Waan itti baasu saanii barbaadadha. Saanii barbaadadha jechuudha. Lala akkatti bullaa'e kuno kana fakkaata kana mataa keessa dibattu mataa keessa baay'ee baay'eessachuudha dibadha warri mataan keessa illee caccabuu baay'eessachuudha damma sodaafina namoonni tokko tokko karaa keessa dammi baay'ee mataa nama harri nama godha akka jaartitti jechuudha harri nama godha ittanii nagaafattanii jirtanii Oma tokko iyyuu sinin godhu dibadhaa sinin jedha kun argitanii akkuma argitan kana amma naan dibadhu sinin agarsiisa tole obboloota koo kun mataan koo akkasi jechuudha san dibadha yeroo baay'ee forofore illee waa tokko hin qabu jechuudha mataan koo baay'ee xiqqoo tokko ture jechuun dheerina nan mure jechuudha nan mursiisee dheerina isaallee jechuudha dhugaa dubbachuuf biyyaan naan galee mursiisee dhufe ergasiyyuu wayya jechuudha muuzii kana minaan dibadha jechuudha garuu jechuudha dibadhaa sin fayyada isa dheerina isaayyuu bichaatoo hin ta'in jechuudha intini isaa isin jala caccabuu warri mataan keessan baay'ee isinitti jajjabaatu dibadhaa illaaffisa jechuudha mataan koo baay'ee jajjabaataa tureyyuu amma garuu haqqiyaa tolu waggaa meeqa muluun fayyadama garuu jechuudha dheeressallee illa laaffisallee jechuudha duratti mataan koo malkii isaa akka bunni isa jedhamu beektuuti kalarii bunni jechuudha akkas ture amma gurraacha jechuudha gurraachessa baay'ee tokko namatti hin cululuqa jechuudha muuziin faayidaa akkasii qaba jechuudha of keessaa muuziin hin beektu maangoo illee akkasuma na dibadha baay'eetti gammadee san dibadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'eetti gammadee dibadha jechuudhaani akkas gootaniitu kun akkuma beekamu kunooti inni nama daakessa kanadha jechuudha sin agarsiisuudhaaf inni foroforii warri qabdan dibachuu hin dandeessu jechuudha foroforii tokko illee argitan jechuudha yeroo dibadhee xumure walitti deebina akkasittiin dibattu keessa isaa sukkumtu jechuudha dibattanii kaatanii kun akkas keessa isaa du'u sukkumtu jechuudha dammillee akkasuma faayidaa qabachuudha dammin cululuqsa waan baay'ee faayidaa qabachuudha akkasitti dibattu jechuudha lalaala dibadhaa sinillee yeroon dibadhee xumure walitti isinitti agarsiiseera jechuudha yeroon dibadhee xumure walitti deebina
akkasitti keessa isaa sukkuumtu jechuudha. Akka keessa isaa seenutti sirriitti sukkuumtu jechuudha. Akkasitti daqiiqaa hunda isaa yeroo dibdanii kaatan akkatti keessa isaa sukkuuma. Maaliif keessi isaa uraa qaba hin beektan malee jechuudha. Mataan keenya uraa qaba keessi isaa jechuun intini qilleensa fudhachuudhaaf uumaan waaqayyoo addaa isa keessa akka galuuf sukkuuma jechuudha. Waliin geessu sirriitti waliin gaa. Bakka singaa booda walitti deebina. Kun akka sirriin dura jechuudha. Karaa tokko sirriitti filaa otoo hin dibatiin dura jechuudha. Sirriitti filaa otoo hin dibatiin dursa jechuudha. Fuula keenyaaf illee baay'ee bareessa jechuudha. Fuula keessanii ani fuula koollee nan dibadhaa mumayyuu jechuudha. Sirriitti sukkuume waan ta'eef nan dadhabe. Akka na laafe jechuudha. Sirriitti sukkuumuu qabdu akka faayidaa wayii isinii kennuuf jechaadha. Callistanii dibdanii dhiyeessuu otoo hin ta'in keessa isaa sirriitti sukkuumtu jechuudha. Ijoolleen keenya fayyadamaa dhugaa waaqayyooti. Sirriitti isin fayyada. Akkanaan hojjedhe sanatti viidiyoo kolaalaati. Hojjedhaati yoollee maashina argachuu baattan jechuudha. Mankaan rukutaa shukkaadhaan dursa maangoo bulleessaati. Isa booda inqulaalii sirriitti rukutaatitti godha. Isa booda wanti dhalla rukutaachuudha damma inqulaalii Sampante barreenatti rukutaa gudii ko mucaa as keessa wal gibbii xara gunatti fakkaata. Birri damoosa jechaa jira. Damoosa isaatiif barrii reeba jarri mana hin jirani jarri ciisanii jiru. Ijoolleen ciciistee jirti. Itti meera garuu galuu fidde arabanyaan beeku. Ani immoo ingilizeenyaa kana badaa miti. Ingilizeenyaa illee isaaf hin galu jechuudha. Dhugaan galuuf waan isaan beeku kun akkasi jechuudha. Yaala dhugaa baay'ee bareeda. Akkasi sukkuumtanii dibattu jechuudha. Waa fuula koollee nan dibadha. Fuulli keessallee warri shibbisinitti jedheela kunoo akkasitti fayyadaman naante seetochi dubartoonni keenya fayyadama of eeggadha seeraan sa'aan ta'uunati keessan qaama keessan fuula keessan mataa keessan kan dhufaana du'uusaadha jechuudha. Guyyaa guyyaan quxurxuriidhaadha. Guyyaa guyyaan dhuga tokkosuu ibiddillee baay'isanitti tokkosuu darbee sarraatanyaadha jedhee waan akkasii hindee wanta akkasii hin jiru. Otaan bariitiin koo dhufte akkasumatti gaditti baa dhugaa waaqayyoo maa tokko hin dubbattu.
Waatu kulleen dubbattu jechuudha. Wanti yuuttee naaf iddee jechuudha. Safuulatti barana argitaniitu kan hin laxxafadhee sin agarsiisa jechuudha. Isallee naaf iddee jechuudha. Maal jedhu maaskiisa moo maal jedhu? Kun akkasi. Nagaan oolaa viidiyoo biraatiin hangan deebi'ee dhufutti nagaatti naa tura. Galatooma waan faana turtaniif sin fayyadamaa. Nikuja rafiki yangu. Nipata umeambia nini? Ya askari. Umeambia nini makofi? Kwani nimekuwa hapa nipige makofi. wewe? Tushinda. Tushinda. Sawa. Sasa idea bwana. Sasa hata unikanyake songi utajua ujui unanijua unijui idea bwana. Jirani yako. Kupigana wangu na kupigana nini? Wewe si mwende kupigania makwenye, mnakuja kupigania bonga wenyewe. Ukaambia nini? Ati mama jana nyumbani kupigia watoto. Mimi sina watoto. Mimi sina watoto. Nilikuwa nimelala. Unafikiria mimi sina pesa? Wewe. Damu yako bwana. Kwa nini unanijaribu? Unajaribu nani? Nimepata pesa. Nimepata pesa yako. Nimepata. Twende. Hakuna venye utaniweza. Itakuwa faida. Hakuna venye utaniweza. Hata ukikanyaga. Chipe sifa ni raia wanadamu lakini watoto watangamia. Watoto ni ya nani? Ama nitoi mawe ndio hii mbele yako uone maajabu. Ando mbona unaniuza kwa mimi kwa watu? Unaniuza kwa askari. Askari ndio vitu gani? Askari ndio vitu gani? Mimi nimefungwa mpaka Kitale yote. Niko nafikia askari. Unatakaje? Unakuanga na askari. Uko unaama ama uendi? Naama. Unaama uendi? Naama. Unaenda? Utaenda? Nenda. Mbele ya Mungu. Nenda. Toa pesa ya watoto ya kukula. Rarua upate pesa. Utatoa pesa ya watoto. Ana shida. Utatoa pesa ya watoto. Ana shida. Fanya vitu wapiga Facebook. Sawa, ina shida. Mbona unaniuzia kwa askari nipige? Unafikiria askari anaweza kunipiga mimi? Unajua nini uniogope askari bure? Lakini unajua mimi napiga nani? Nimechoma tafari. Wacha nikwambie. Leo sikizi. Sawa. Ngoja kwa watoto. Hata mimi matafari nilipiga. Hata mimi. Ndio kwa peleka kunyumba unasikia? Hata matafari mimi nilipiga. Napenda pesa kunywa pombe. Kuliko kujali watoto, ndio? Mimi sina pesa. Unataka nikupe pesa? Ndio hii pesa. Na mbona? Si ndio hii pesa? Yangu. Na mbona? Nilikuuliza pesa yako. Nakuuliza. Nimekuuliza pesa yako. Nilikupea mama. Unataka watoto wakule nini? Niwape nini? Ni hara kwa choo kule. Ni mwanune nini? Mbona unanicheza? Nakuuliza nimetoka nao nini? Basi sasa fanya hivi. Wewe kuja mpaka wapi? Anton. Tukuje na wewe mpaka wapi? Tuogopane. Kuja tukupata. Tuogopane. Ama nifanye chochote. Nakuuliza mbele watu. Kabla jenungua. Ulikuja saka si. Unajua unaweza kufa. Alafu ninaweza unapata nimenua nini? Sasa fanya hivi. Sukari. Nimekusamea. Mafuta. Unaweza amuka. Haina shida. Unaweza amuka. Mimi hata nisikua nikose kuamka. You dead me. Dead me. Moja kisha. Moja kisha. Kisha wanda. Mungu. Nifanye. You don't want to die. Why? Yeye nisikia huko. Makarona fika. Joy. Na karo.
Mungu ako na nini? Kwani umeniuza? Watu wananiua. Mimi nikuja na rafiki yangu. Nipata huko. Umeambia nini? Hiyo askari? Umeambia nini? Mimi makofi. Kwani nimekuwa hapa na ndio makofi. Wewe. Tushinda. Tushinda. Sawa. Sasa idea bwana. Sasa hata unikanyake Kisongi utajua ujui unanijua ama unijui idea bwana. Jirani yako. Kupigana wangu na kupigania nini wewe si mwende kupigania makwenyu mnakuja kupigania boma wenyewe ukaambia nini ati mama hajaenda nyumbani kupikia watoto mimi sina watoto nilikuwa nimelala unafikiria mimi sina pesa wewe Ndio mwanangu bwana. kwa nini unanijaribu unajaribu nani nimepata pesa yako nimepata twende hakuna venye utaniweza Itakuwa faida. hakuna venye utaniweza hata ukikanyaga Sipe sifa ni raia wanadamu lakini watoto watangamia. watoto ni ya nani ama nitoi mawe ndio hii mbele yako uone maajabu ando mbona unaniuza kwa mimi kwa watu unaniuza kwa askari askari ndio vitu gani askari ndio vitu gani mimi nimefungwa mpaka Kitale yote Niko nafikia askari. unatakaje Unakuwa na askari. uko unaama ama uendi Naama. unaama uendi Mama. unaenda utaenda Nenda. mbele ya Mungu Nenda. toa pesa ya watoto ya kukula Darua upate pesa. utatoa pesa ya watoto Hana shida. utatoa pesa ya watoto Hana shida. Fanya vitu wapiga Facebook. sawa ile shida mbona unaniuzia kwa askari nipige nifikiria askari anaweza kunipiga mimi unajua nini uniogope askari bure lakini unajua mimi napika nanga Nimechoma tafari. wacha nikwambie Hiyo sikizi. sawa Nikuja kuona watoto. hata mimi matafari nilipiga hata mimi ndio kuombe peleka kunyumba. Unasikia? hata mimi matafari mimi nilipiga Napenda pesa kunywa pombe. Kuliko kujali watoto, ndio? mimi sina pesa Unataka nikupe pesa? ndio hii pesa Na mbona? si ndio hii pesa Yangu. na mbona nilikuuliza pesa yako Nakuuliza. nimekuuliza pesa yako Nilikupea unataka watoto wakule nini na wape nini? ni are kwa choo kule Ni mwanune nini? mbona unanicheza Nakuuliza nimetoka nao nini? basi sasa fanya hivi Wewe kuja mpaka wapi? Anton Tukuje na wewe mpaka wapi? tuogopane Kuja tukupata wapi? tuogopane ama nifanye chochote nakuuliza mbele watu. Kabla jenungua. Ulikuja saka si. unajua unaweza kufa Alafu ninaweza unapata nimenua nini? sasa fanya hivi Sukari. nimekusamea Mafuta. unaweza amuka Haina shida. unaweza amuka Mimi hata nikose kuamka. You dead me. dead miss moja kisha Ngwe. moja kisha Kusha wanda. Mungu nifanye You don't want to die. why Yeye nifikia huko. Na Haruna fika. Joy. Na Karo. wewe tushinda tushinda Sawa. Sasa idea bwana. Sasa hata unikanyake Kisongi utajua ujui unanijua ama unijui idea bwana. Jirani yako. kupigana wangu na kupigania nini wewe si mwende kupigania makwenyu mnakuja
Sina wenyewe. Ukaambia nini? Ati mama hajaenda nyumbani kupikia watoto? Mimi sina watoto. Mimi sina watoto. Nilikuwa nimelala. Unafikiria mimi sina pesa? Wewe. Ndio mwanangu bwana. Kwa nini unanijaribu? Unajaribu nani? Nimepata pesa. Nimepata pesa yako. Nimepata. Twende. Hakuna venye utaniweza. Itakuwa faida. Hakuna venye utaniweza. Hata ukikanyaga. Sipe sifa ni raia wanadamu, lakini watoto watangamia. Watoto ni ya nani? Ama nitoi mawe ndio hii mbele yako uone maajabu. Ando mbona unaniuza kwa mimi kwa watu? Unaniuza kwa askari. Askari ndio vitu gani? Askari ndio vitu gani? Mimi nimefungwa mpaka Kitale yote. Niko nafikia askari. Unatakaje? Unakuanga na askari. Uko unaama ama uendi? Naama. Unaama uendi? Mama. Unaenda? Utaenda? Nenda. Mbele ya Mungu. Nenda. Toa pesa ya watoto ya kukula. Rarua upate pesa. Utatoa pesa ya watoto? Hana shida. Utatoa pesa ya watoto? Hana shida. Fanya vitu wapiga Facebook. Sawa, ile shida. Mbona unaniuzia kwa askari nipige? Unafikiria askari anaweza kunipiga mimi? Unajua nini uniogope askari bure? Lakini unajua mimi napiga nani? Umechoma tafari. Wacha nikwambie. Leo sikizi. Sawa. Ngoja kwa watoto. Hata mimi matafari nilipiga. Hata mimi. Ndio kwa peleka kunyumba unasikia? Hata mimi matafari nilipiga. Mimi napenda pesa kunywa pombe. Kuliko kujali watoto, ndio. Mimi sina pesa. Unataka nikupe pesa? Ndio hii pesa. Na mbona? Si ndio hii pesa? Yangu. Na mbona? Nilikuuliza pesa yako. Nakuuliza. Nimekuuliza pesa yako. Nilikupea mama. Unataka watoto wakule nini? Naomba nini? Ni hare kwa choo kule. Ni mwanune nini? Mbona unanichezea? Nakuuliza nimetoka nao nini? Basi sasa fanya hivi. Wewe kuja mpaka wapi? Anton. Tukuje na wapi kwa wapi? Tuogopane. Kuja tukupata. Tuogopane. Ama nifanye chochote. Nakuuliza mbele watu. Kabla jenungua. Ulikuja staka si. Unajua unaweza kufa. Alafu ninaweza unapata nimenua nini? Sasa fanya hivi. Sukari. Nimekusamea. Unaweza amuka. Haina shida. Unaweza amuka. Mimi hata nikose kuamka, you dead me. Dead me. Moja kisha. Moja kisha. Kisha one dead. Mungu. Nifanye. You don't want to die. Why? You want to think you're okay. Haruna fix. Joy. Na Karo.